waaqayyo galateeffannee beeku. Kanaaf baay'ee xixiqqaata. Idaan irra jira idaa galata. Waaqayyo gochaa dhumuu godhee araara isaa jaalala isaa argata. Haalleluuyaa. Har'a dubbii waaqayyo isin waliin hirmachuu kan hin barbaade akkaataa itti waaqayyo jireenya keenya keessatti hojjetuun isin wajjin qoodachuu barbaada. Waaqayyo karaa baay'eenaan hojjetame. Hojii waaqayyo karaa baay'ee karaan waaqayyo lakkoofsa hin qabu. Haalleluuyaa. Garuu immoo piroosesiin itti jireenya keenya keessatti hojjetu beekuun baay'ee nu gargaara jireenya amantii keenyaa keessatti jechuudha. Kanas isin wajjin qoodachuu barbaada. Dubbii waaqayyoo keessaa jalqaba kan dubbisuu barbaadu macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 55 irraa jalqabuu barbaada. Boqonnaa 55 macaafa raajii Isaayyaas lakkoofsa 10-11 irraan dubbisa. Daddafeen dubbisanii yeroo koo wajjin deemuudhaaf Isaayyaas 55:10-11 akkas jedha. Bokkaanii fi cabbiin waaqa keessaa gad roobanii lafa hin jiisu. Lafichi biqila biqilchee sanyii isa facaasuuf buddeenas isa nyaatuuf akka kennu hin godhu malee akkasumaan ol hin deebi'an. Akkasuma immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u wanta ani fedhe hojjetee wanta ani itti erges hin raawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u jedha. Haalleluuyaa. Kadhata gabaabaa kadhannu. Waaqayyo ati bara baraan jiraataadha. Amma as jirtaa galanni siif ta'u. Waan waliin jirtuuf maqaan kee eebbifamu. Gidduu keenya waan jirtuuf akka dubbii keetitti lama yookiin sadii jaalanii iddoo isin jirtan ana achiin jira jetteetta. Amma as jirta. Yeroo nuyi qofaa keenya jirru iyyuu waliin jirtaati. Nutti adda baateen beektu maqaan kee eebbifamu. Amma waan as jirtuuf galataaf ulfinaan fuula kee duratti dhiyaatu. Dubbii kee immoo nu barsiisi. Laphee banamaa nuuf kenni. Gurra dubbii kee dhaga'u nuuf kenni. Jireenya dubbii keetti jiraatus immoo nuuf kenni. Waaqayyo karaa hundumaan gargaari. Anaanis yeroo kana na gargaari. Afaan kootiin dubbadhu, sammuu kootiin yaadi. Yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati dubbii kee dubbii jireenyaa nuuf godhi maqaa Yesuusiin. Ameen. Haalleluuyaa. Dubbiin Waaqayyo dubbii jiraataadha. Isaayyaas addanatti akkuma inni waa'ee dubbii Waaqayyoo kana dubbatu bokkaadhaaf cabbiidhaaf hojii wal fakkeessa. Jarri kuni hojii guddaa qabu jechuudha. Bokkaaf cabbiin hojii qabu. Gara lafa irratti yeroo waaqa keessaa gad roobanii lafa jiisu jedha. Erga laficha moojisanii booddee lafti sun immoo biqilee sanyii isa facaasuuf buddeenas isa nyaatuuf akka kennu godhuudha. Malee callumadhanii lafatti hin bananidha. Bokkaaf cabbiin cal jedhee lafatti hin badu hojii isa dhufee sana hojjetaadha. Akkuma kana immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u immoo Waaqayyo dubbatu waan ani fedhe hojjetee wanta ani itti erges hin raawwata malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u jedhee waa'ee dubbii isaatiin dubbata jechuudha. Kanaaf Waaqayyo kan inni hojjetu fakkeenyaaf egaa piroosesii hojii Waaqayyoo yeroo ilaallu jalqaba irratti Waaqayyo dubbii Waaqayyootiin jireenya keessatti hojjetaa jechuudha. Dubbii Waaqayyootiin, dubbii Waaqayyoo isa jiraataadha. Dubbii Waaqayyoo isa humna qabu hojjeta jireenya keenya keessatti. By his living and divine word. Dubbii Waaqayyoo isa bara baraan jiraataa ta'e sanaan, isa humna qabu sanaan, isa humni Waaqayyoo keessa jiru sanaanitu jireenya keenya keessatti Waaqayyo hojii isaa hojjeta. Faarsaa 33:9 irratti inni hin dubbate jedha. Waaqayyo jechuusaati. Faarsaa 33:9 inni hin dubbate wanti inni dubbates hin ta'ee jedha. Haalleluuyaa. Waaqayyo hin dubbate inni Waaqayyo dubbate immoo hin ta'e. Yeroo Waaqayyo dubbatu carraa kan biraan ta'uu malee inni Waaqayyo dubbate hin ta'a malee karaatti nuuf. Kanaaf Waaqayyo inni dubbate immoo hin ta'ee. Yeroo humna dubbii Waaqayyo nutti himu macaafa qulqulluun Ibroota boqonnaa 4:12 irratti macaafa qulqulluu keessaa hin beektu isa kana sirma yaadachiisu numaaf hin dubbisa malee. Dubbiin Waaqayyo jiraataadhaa humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuuf hafuura buusaaf bakka gargar hin baasa. Yaadaaf akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf ni danda'a jedhe. Dubbiin Waaqayyo danda'a jechuudha. Hin hojjeta danda'a humna qaba humna Waaqayyo keessatti nama qaama Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf Waaqayyo dubbii isaatiin jireenya keenya keessatti hojjeta. Amma immoo Waaqayyo Ermiyaasin dhufee yeroo itti dubbatu waa'ee dubbii Waaqayyoo macaafa Ermiyaas macaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 23:29 irratti warra barreeffatanii Ermiyaas 23:29 irratti dubbiin Waaqayyo maal jedha? Waaqayyo maal jedha waa'ee dubbii isaati? Dubbiin koo akka ibiddaa miti ree jedha. Dubbiin koo akka ibiddaa miti ree akka burruusa dhagaa kattaa caccabsuus miti ree jedha. Haalleluuyaa. Dubbiin Waaqayyo akka ibiddaati. Ibiddi waan fuula isaa dura jiru sana bifa isaa jijjiira yeroo dhaqee qabatu jechuudha. Mana kana immoo dhufee yoo qabate Waaqayyo waan waamu jechuudha. Isa booddee as hin jiru manni kun. Ibidda sana booddee jechuudha. Hin jiru jira.
hin jiru seenaa sana jijjiirachuu. Kanaaf dubbiin waaqayyo waan dhufee itti seene sana haala isaa jijjiirachuu maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo yeroo waa'ee dubbii isaanii dubbatu akka ibiddaan akka burruu sammuu dhagaa caccabsuuti jedha. Dhagaa sana bifa isaa jijjiirreetti mana ijaaruu yoo barbaanne kaayyoo kan biraatiifis yoo barbaanne burruusi sun akka inni dhagaa sana caccabsu akka yookiin diimaamti isa jennu dhagaa sana diigee caccabsuutti dubbiin waaqayyo akka kan humna isa iyyuu hin caala. Hallelujaa. Waanuma ittiin ibsantu waan hin jirreetu akkas jedha malee dubbiin waaqayyo. Abiddarra caala dubbiin waaqayyo. Dhagaa burruusarra caala dhagaa isaa burruusa caccabsu sanarra caala dubbiin waaqayyo. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf waaqayyo dubbii isaatiin jireenya koof jireenya keessatti karaan ittiin waaqayyo hojjetu inni tokkoffaan dubbii waaqayyooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos al tokko akkas jedhee dubbate Yohaannis 15 wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7 isin anatti yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan hin kadhattu isiniifis hin ta'aa jedha. Waan lama kaasirratti inni tokko anatti yoo jiraattan jedha Gooftaan Yesuus. Anatti yoo jiraattan siyaasatti jiraachuu dhiiftanii haala keessanitti jiraachuu dhiiftanii waan keessatti dubbiis biyya lafaa irra keessatti jiraachuu dhiiftanii anatti yoo jiraattanidha. Kiristoositti yoo jiraattan inni waaqa kan yoon waaqa keessan ta'e inni ta'an immoo dubbiin koo immoo isin keessa yoo jiraate dubbiin waaqayyoo isin keessa yoo jiraate obboleettiin koo jaalleen jira yeroo dhaabbattee kadhachaa turte akkaawuntii qabaachuu qabnaa jechaa turte waa'ee akkaawuntii dubbatte akkaawuntii waaqayyoof akkaawuntii qabaachuu dura jirratti akkaawuntiin waaqayyoo laphee keenya akkaawuntii waaqayyoo inni dubbii waaqayyoo keessatti walitti qabamu laphee keenya dilbaachinu laphee keenya jireenya keenya keessatti dubbii waaqayyoo kan itti kuufannu laphee keenya jechuudha. Kanaaf egaa yoo dubbiin waaqayyoo isin keessa jiraate ani immoo yoo isin keessa jiraadhe waan barbaaddan kadhattu isiniif isin ta'aa jedha. Kanaaf gooftaan jiraachuun dubbii waaqayyoon jiraachuun murteessaadha jechuudha. Egaa amma inni akkas yookaan waaqayyoon jireenya keenya irratti jireenya keessatti kan inni hojjechuu danda'u waaqayyo kan inni jireenya koo jireenya keessatti hojjechuu danda'u hamma dubbii waaqayyoo isa nu keessa jiru jechuudha. Waaqayyo kan inni jireenya koo jireenya keessatti hojjetu hojiin waaqayyo hamminni qabu anaaf isin keessatti hammi hojiin waaqayyo qabu hamma dubbii waaqayyo sana keessa jiru jechuudha. Hamma dubbii waaqayyo sana keessa jiru. Dubbiin waaqayyo yeroo jireenya keenya keessatti guutummaan guutuutti jiraatu hojiin waaqayyoos akkuma sana nu baay'ata jechuudha. Kanaaf waaqayyo dubbii sana inni lammaffaan immoo inni dura jaalala dubbii waaqayyooti jennaan waaqayyo dubbii isaatiin jireenya keenya keessa jiru. Inni lammaffaan yaadni lammaffaan waaqayyooti jireenya koo jireenya keessatti jiru jaalala waaqayyo. The will of God. Hallelujah. Murteessaadha jaalalli waaqayyo. Jaalala waaqayyootiin hojjeta waaqayyo jireenya keenya keessatti. Jaalala waaqayyo. Kana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiise keessatti Maatewos boqonnaa 6 dhattanii yeroo dubbisan lakkoofsa 9 amma itti fuftanii yoo dubbistanii ani sagalee fudhanii dubbisa Maatewos 6. Egaa yommuu kadhattanii bartoota gooftaa Yesuus kadhannaa nu barsiiseera gooftaa Yesuus kadhatan. Yohaannis bartoota isaa barsiisee ture akka kadhaatti kadhatan jedha. Kadhannaan Yohaannis maal akka ta'e macaafa qulqulluu nutti himu garuu bartoota isaa barsiisee ture jedha. Kanaaf ati immoo nu barsiiseera kan isaanii Yohaannis duraafama. Yohaannis nu barsiisee ture mee ati immoo nu barsiisi kan kee adda Yesuus. Kanaaf Yesuus akkas jedhe egaa yommuu kadhattanii yaa isa waaqarra jiraattu abbaa keenya maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'u akkasuma immoo lafarratti haa ta'u jedhaatii kadhadhaa jedha. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'u lafarratti immoo jaalalli kee haa ta'u jedhaa waaqayyoon kadhadhaa jedha. Jaalala waaqayyoo murteessaadha jechuudha. Akka itti waaqayyo jiru jaalala waaqayyoo waaqayyo jaalala isaa hojjetu jaalala koo jaalala keessatti waldaa kiristaanaa keessattis jaalala waaqayyoo mootummootaafis jaalala waaqayyoo biyyootaafis jaalala waaqayyoo biyya lafaatti waaqarrattis lafarrattis jaalala waaqayyooti kan inni hojjetu. Jaalalli waaqayyoo egaa amma akka kadhannaan kun nutti mutte jechuudha. Akka kadhannaan kun nutti mutti jaalalli kee waaqarratti akka ta'e lafarrattis haa ta'u jedhaa kadhadhaa jedhee ergamtu akka kadhannaan kun nutti mutti jaalalli waaqayyoo akka mannaatti waaqarraa nu dhufa jechuudha. Hallelujah. Fata waaqarraa nu dhufa jechuudha jaalalli waaqayyoo akka mannaatti waaqa keessaa waaqa gubbaadha gadi waaqayyoon dura gadi nuuf bu'a jechuudha. Kanaaf nuyi dubbiin waaqayyoo jaalalli waaqayyoo jireenya keenya keessatti akka ta'uuf jireenya keenya keessatti jaalalli waaqayyoo akka raawwatamu bituu murteessaadha waan ta'eef we need divine connection and we need to be heavenly minded. Heaven minded ta'uu qabna jechuudha.
waaqayyo wajjin wal qabannee kan jiraannu jireenyi keenya yaada waaqayyo wajjin kan wal hidhatee wal qabatee jiraatu ta'ee jireenyi keenya immoo kan biyya lafaa kana keessaa baanee heaven minded ta'uu qabnu waaqa irratti isa jiru jaalala waaqayyo eebba waaqayyo hojii waaqayyo sanaa wajjin guutumaa guutuutti wal arguu danda'uu qabnu jiru. Jaalala waaqayyo garuu akkamittiin adda baafachuu dandeenya? Wanti baay'ee jaalala waaqayyo nutti fakkaatetu jaalala waaqayyo hin ta'in hafee beeku. Kun jaalala waaqayyooti jennee shuur kun dhuguma jaalala waaqayyooti jennee hin bosnaa garuu jaalala waaqayyo miti. Kanaaf jaalala waaqayyo akkamittiin baruu dandeenya? Akkamittiin jaalala waaqayyo bira ga'uu dandeenya? Akkam goonee yoo jaalala waaqayyo beekuu dandeenya? Jaalala waaqayyo jechuun akkamittiin akka jaalala waaqayyo akka barru Roomee boqonnaa 12 irraa dhaqee yoo dubbise lakkoofsa 1-2 dubbisa. Roomee 12:1-2 akkas jedha. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaa'aa fi waaqayyoon duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isinan gorsaa. Akkasitti hafuuraan waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaas hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyoo isa kamiin akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraa. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'ee, waan isa duratti fudhatamaa ta'ee, waan akeeka isaas fiixaan baasu hubachuudha. Jaalalli waaqayyoo maal jedha asirratti? Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan waaqayyoon duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka waaqayyoo fiixaan baasu. Akkas jechuun akka nuun galutti yoon isinitti hime inni Phaawulos asirratti dubbatu by the way lakkoofsa 1-2 gargar baasuu hin dandeenyu yookaan akkam bareetti jaalala waaqayyoo hubachuudhaaf Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 gargar yoo baasan jaalala waaqayyoo bira ga'uun nu rakkisa. Sababiin isaa jalqaba irratti kan inni dubbatu waaqayyoof jedhaati jedha. Namaaf tun ta'e waaqayyoof jedhaati. Maaloo waaqayyoof jedhi gaafa namni tokko nuun jedhu waan sun serious jechuudha. Waaqayyoof jedhi gaafa namni tokko nuun jedhe very serious. Amma wanti kun baay'ee serious baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu Phaawulos maal jedha? Waaqayyoof jedhaati namummaa keessan qulqullaa'aadhaaf waaqayyoon duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraataa godhaati dhiyeessaa. Waaqayyoof jedhaati namaaf please waaqayyoof jedhaati kana godhaa. Achirraa jalqabatu jireenya keenya waaqayyoof aarsaa jiraataa goonee dhiyeessuudhaanitu jaalala waaqayyoo adda baafachuu barbaachudha. Lakkoofsa 1-2 kan inni yoo gargar baasne jaalala waaqayyoo hubachuu hin dandeenyu kan hin jedheef. Itti aansee immoo maal jedhaa? Isin gorsa kan akka isin aarsaa jiraataa gootanii dhiyeessan jedheetu hafuura waaqayyootiif akka kanatti immoo hafuura waaqayyootiif sagaddu. Hafuuraan waaqayyoof sagaddu jechuudha. Hafuuraan waaqayyoon waaqeffattu jedheetu itti dhufu. Itti dhufee maal jedhaa? Fakkeenya jireenya biyya lafaa isa darbuu kanaan duukaa moo hin bu'inaa jedhu. Biyya lafaa of keessaa baasaa jechuudha. Biyya lafaa keessaa bahuudhaaf hin ariifatinaa utuu biyya lafaa of keessaa hin baasin. Utuu biyya lafaa of keessaa hin baasin biyya lafaa keessaa yoo baane we are lost. Gatamneera. Yoo utuu biyya lafaa of keessaa hin baasin biyya lafaa keessaa baane gatiin qaba. Dhugaa dhugaa. Biyya lafaa of keessaa baasin utuu biyya lafaa keessaa baane biyya lafaa keessaa ba'uu jechuun gara gooftaa deemuu jechuudha karaa kanaa. Du'uu jechuudha. Akka nuun galutti yoon jala muree isinitti. Yoo waan sana ta'e jechuudha waan namni duudee jiru gabaas. Kanaaf utuu biyya lafaa of keessaa baasin yoo gara sana deemnee ulfaataadha. Kanaaf biyya lafaa of keessaa baasaa jala mureetti. Jaalala waaqayyoo baruudhaaf biyya lafaa of keessaa baasaa biyya lafaa kana duukaa hin bu'inaa jedheetu jaalala waaqayyoo immoo adda baafatanii baruudhaaf jedha. Yaada garaa keessanii haareffadhaa. Yaada garaa keessanii jijjiirradhaa. Dubbii waaqayyootiin hafuura qulqulluudhaan of jijjiiraa. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan sirriitti fudhatamaa ta'e, waan akeeka waaqayyoo fiixaan baasu hubachuudha. Kanaaf jaalalli waaqayyoo waan waaqayyoon duratti gaarii ta'e yookiin immoo waan waaqayyoon durattis immoo fudhatamaa ta'e. Akkasuma immoo jireenya keenya keessatti immoo akeekaaf yaada waaqayyoo kan fiixaan baasu jechuudha. Akeekaa yaada waaqayyoo kan fiixaan baasu. Amma egaa jaalala waaqayyoo jechuun maal akka ta'e jaalala waaqayyoo adda baasuudhaaf yaaduma salphaatti sin gargaaru tokko isinitti himu. Jaalala waaqayyoo addaan baasuun wanti suni waaqayyoon jalqabee waaqayyoon itti fufee waaqayyoon xumura.
wanti jaalala waaqayyoo ta'e waaqayyootu keessa jira. Yeroo jalqabus waaqayyoo keessa jira. Itti fufee yommuu waaqayyoo keessa jiraata yeroo dhumaa jechuudha. Yaada waaqayyoo sana keessa, jaalala waaqayyoo keessa, itti fufee waaqayyoo keessa jiraata. Jaalala waaqayyoonis immoo xumura argata. Raawwatama argata jechuudha. Kanaaf jaalala waaqayyoo jechuun jalqabee waaqayyoo keessa jira. Itti fufees waaqayyoo keessa jira. Hamma dhuma isaaniittis waaqayyoo keessa jira. The will of God begins, continues by the involvement and intervention of God. Akkanaa galatti akkas. Waaqayyo jaalalli isaa akka raawwatamuuf jalli wajjiniin jalqabaa itti fufaa. Yeroo nu ta'uu didullee gidduu galanfee waaqayyo akka inni waan sun ta'uu galanni waaqayyo. Kanaaf jaalalli waaqayyo guutumaan guutuutti waaqayyotu keessa jira jechuudha. Inni alfaadhaaf omeegaa akka ta'e jalqabaa waan hundumaa akka ta'e jaalala isaa jireenya keenya keessatti jalqabaa jireenya keenya keessattis immoo jaalala waaqayyo raawwata. Phaawulos ergaa isaa Fiiliphisiyuus keessatti boqonnaa 1:6 waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufutti fiixaan akka inni baasu nan amanaa. Waaqayyo hojii gaarii inni jaalala waaqayyo jira. Jaalala isaa keessatti hojjechuu jalqabe waaqayyo addaan hin kutu. Hamma guyyaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti fiixaan iyyuu baasaa hamma sanatti iyyuu raawwataa jira. Inni sadaffaa isa kanarratti baay'ee dubbachuun barbaada. Yaada isa sadaffaa kanarratti inni dura dubbii waaqayyo jedhamani akka itti waaqayyo hojjetu jireenya keenya keessatti hojjetu. Jireenya keessatti waaqayyo dubbii isaatiin hojjetu. Kanaaf dubbiin waaqayyo baay'ee barbaachisa. Dubbii waaqayyootii fi jireenya keenya dubbii waaqayyootii hojii waaqayyo jireenya keenya keessatti gargar baasuu dandeenya. Kanaaf dubbiin waaqayyo jireenya keenya keessatti jiraate hojiin waaqayyo immoo jireenya keenya keessatti. Yoo dubbiin waaqayyo jireenya keenya keessatti nu baay'ate hojiin waaqayyo nu baay'ata. Yeroo dubbiin waaqayyo jireenya keenya keessa hin jirre immoo hojiin waaqayyo jireenya keenya keessa hin jiru. Kanaaf dubbiin waaqayyo murteessaadha. Dubbii waaqayyo inni lammaffaan immoo jaalala waaqayyooti. Waaqayyo jaalala isaati kan hojjetu. Waaqarratti akka ta'e jaalalli kee lafarratti ta'u jenneerra akka mannaa waaqarraa gad roobu jaalalli waaqayyo waaqarraa nu roobaa jechuudha. Kanaaf waaqayyotti qabamnee jiraachuun keenya heevenli maayindii ta'uun keenya yeroo dhumaa heeven maayindii ta'uun keenya murteessaadha jechuudha. Waa'ee waaqayyootti qabamnee waa'ee isa waaqarraa isa olii yaaduun keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni sadaffaatti immoo yeroo dhufu immoo yaadni sadaffaan immoo yeroo waaqayyo divine calendar qaba. Yeroo isaatti hojjeta waaqayyo. Ameen. Divine calendar jedhee waame isa kana. Calendarii qaba waaqayyo. Akka calendar isa kan keenyaatti hojii tokko miti calendarii waaqayyo. Calendarii inni kan keenyaa yeroodhaan murtaa'a inni kan waaqayyo yeroo akkasiti. Divine calendar very interesting. Waaqayyo yeroodhaan murtaa'a ofiisaatiin. Murtaa'a waaqayyo yeroodhaan. Sa'aatiidhaan murtaa'a waaqayyo. Leetii ta'e waan itti jedhu tokko iyyuu qabu. Sababiin isaa waaqayyo yeroodhaan murtaa'a. Ariifatee dhufe waan jiru immoo qabu. Yeroodhaan murtaa'a waan ta'e. Garuu waaqayyo yoo ni baay'ee ture jennis on time. Yeroo ni ariifate waaqayyo jennis on time. Yeroo isaatti jira jechuudha. Kanaaf waaqayyo yeroodhaan murtaa'a. Garuu waaqayyo yeroo murteessa. Phexros lammaffaa boqonnaa 3:8 irratti waa'ee divine calendarii gaarii godhee nutti hima. Kalendariin waaqayyo maal akka fakkaatu. Yeroon waaqayyo maal akka fakkaatu Phexros lammaffaa boqonnaa 3:8 akka jedhe. Michoota koo guyyaan tokko goofticha biratti akka waggaa kumaa. Waggaan kunis immoo akka guyyaa tokko ta'uusaa yaadatti qabadhaa jedha. Akka itti waaqayyo lakkaa'u akkasitti lakkooftan. Isin guyyaa tokko jettu waaqayyo biratti immoo waggaa kuma jedha. Isin immoo waggaa kuma jettu inni immoo guyyaa tokko jedha. Kanaaf akkitti hojii akkitti divine calendar waaqayyo tu beeka malee nu hin beeknu jechuudha. Kanaaf waaqayyo yeroo isaatti hojjeta. Amma gaa yeroo waa'ee divine calendar hojjennu ilaallu yeroo divine calendar ilaallu akkaataa itti gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee yeroo dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 4:4 irratti barri murteeffame sun yeroo guutetti garuu waaqayyo ilma isaa erge. Innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galee jedhe dubbatu. Akkaataa itti gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu barri murteeffame sun yeroo murteeffame sun yeroo guutetti. Barri murteeffame sun yeroo guutetti. Barri murteeffame sun yeroo guutetti. Waaqayyo bara murteessee ture jechuudha dhaloota Yesuus. Waggoota kuma baay'ee dura yeroo addaan waan cubbuutti dhufanii seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti waaqayyo dubbatee ture. Keessatti akka dubbate mootii maal jedhee laali? Siif nadhiitti gidduutti diinummaa nan uumaa jedhee seetanaan. Siif Heewaan gidduutti diinummaa uumaa jedhee diinummaa hamma gooftaa Yesuus Kiristoos deemee dhufuutti kan jabaatee jiraatu diinummaa uumaa jedhee. Inni mataa keetumaa ati immoo koomee isaa itti taa'e. Akkas jechuun Yesuus dhufee mataa seexanaa kan ture. Akka ta'e waaqayyo isa dubbate. Isa booddee immoo Isaayyaas waa'ee dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos. Boqonnaa 53 macaafa raajii Isaayyaas irratti dubbisan. Clearly dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos durbii akka isheen ulfooftu akka isheen deessu maqaan isaa immoo Yesuus Kiristoos akka jedhamu Amaanu'eel akka jedhamu maqaa isaa wajjin
dhaloota isaa wajjin eenyu wajjin macaafa qulqulluu lafa inni dhalatu wajjin eenyu irraa akka inni dhalatu wajjin already record godheera macaafa garuu yeroo waaqayyo eegatu Isaayyaas dhaloota Yesuus Kiristoos waggaa 700 ol jiraata. Waggaa 700 ol dura jechuudha. Waggaa 700 dura kan inni raajii kana dubbate. Waggaa 700 dura dubbate. Dhalachuudhaaf waggaa 700 barbaachisu. Garuu Phexros nutti hime waggaan kun guyyaa tokko. Guyyaa tokko immoo waggaa kuma waaqayyo biratti. Kanaaf yeroo waaqayyoo eegatu jechuudha. Waggoon namni sun yeroo waaqayyoo eega waan ta'eef generation sun hundumtuu generation jalqabaa kaasee Addaam fi Hewaan irraa jalqabee hamma dhufanii Maariyaam durba bira ga'utti dhalooti sun hundumtuu yeroo inni itti deemu yeroo itti haala itti gooftaa Yesuus Kiristoos dhalatu keessumaa waan isin Yesuus Kiristoos yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee Beetlehem itti dhalate Waaqayyo utuu Israa'elin mootummaa Roomaa jala hin galchine ta'eeti Yesuus Kiristoosin hamma du'a fannotti hin geessan. Ingesisan for sure ingesi maaliif nama ajjeesu beekamuudha waan akkasii jechuudha. Kanaaf ingesisan turan Yesuus Kiristoosiin yeroo manni dhufee jalqaba tajaajila isaatti bahutus ajjeesu ture. Garuu mootummaa yookiin immoo aboo nama ajjeesuu isaan irraa mulqan warri Roomaa yeroo kana Yihudoota irraa jechuudha. Aboo nama ajjeesuu isaan irraa mulqan nama ajjeesuu hin danda'an ture seeratti odeessaman. Kanaafitu hojiin waaqayyoo isin dhibachuu akkaataa ittiin hamma yeroo sana kaa'ee mootummaan Roomaa fedhii sana qabatee Maariyaam durbii dhalattee Yesuus Kiristoos dhufuutti divine calendarii sana eegatu jechuudha. Yeroo waaqayyoo sana eegatu. Kanaaf yeroo waaqayyoo murteesse sun yeroo guutetti jira. Barri waaqayyoo murteessu yeroo guutettitu waaqayyo ilma isaa ergee innis immoo yeroo ergametti dubartii irraa dhalate. Seera jala immoo galfamee jira. Egaa yeroo waaqayyo yeroo guutu wanta namaaf hin danda'amne hojjeta waaqayyo. Wanta namni gochuu hin dandeenye yeroo isaa gaafa dhufu hojjeta waaqayyo. Fakkeenyaaf gooftaa Yesuus Kiristoos dubartii irraa dhalachuun akka yaada namaatti waan hin danda'amnedha. Garuu waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiru. Waaqayyo garuu nama ta'uu waan isa ture gara kana dhufuudhaaf foon uffatee dhufe jechuudha. Kanaaf yeroo waaqayyo sana ture. Giriikonni waa'ee yeroodhaa akka gaariitti qabu. Ani afaan Giriikii hin beeku. Maastaraan na caala beeka. Garuu waa'ee yeroo kan isaan ka'an Giriikonni yeroo karaa lamaan qabu. Inni tokko yeroodhaan Kronos jedhu. Kronos jechuun it's a chronological order. Waan salphaadhaan chronological time yookiin tartiiba yeroo jechuudha. Guyyaa, torban, ji'a, waggoota jennee akka sadeemu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Seepteembarii keessa jirutti xumuraa jirra. Itti aanee immoo baatiin itti aanu immoo dhufaa. Isa dura kan ture jira. Inni kun chronological waggoota, baroota yookiin immoo gannas akkasii gannas akkam jennee san lakkoofnu jechuudha. Lakkoofsa wajjin san lakkoofnu. Baranni 2024 dha. Isa dura ture immoo maal akka ta'e hin beekna, inni taanu maal akka ta'e hin beekna. Waggaa 10 dura 2014 ture. Akkas jechuudha. Inni kun chronological order jechuudha. Yeroo chronology jechuudha. Kan namaati lakkoofsa namaati. Inni lammaffaan inni baay'ee irratti dubbachuu barbaadu immoo Kairos yeroo isa lammaffaan immoo inni dura Kronosidha, inni lammaffaan immoo Kairos. Kairos jechuun immoo the appointed time. Yeroo isa murtaa'e jechuudha. Yeroo isa murtaa'e yeroo isa beellamame isa qaxaroo fa'aa jechuudha. Taayimii sana ta'uu qaba jechuudha. Yeroo isa jalqabu qaba, yeroo isa jalqaba. Appointed time, that's the Kairos. Isa jijjiiruu hin danda'amu. Chronology caalaa powerful jedhamu. Akkaataatti yeroo isa beellamame yeroo isa murteeffame sana jechuudha. It's about spiritual opportunity. Carraa hafuuraa baay'ee of keessaa qaba. God's appointed time. Yeroo waaqayyo isa murtaa'e sana jechuudha. Kairos. Kairos is the right critical time, the right or critical time jechuudha. Fakkeenyaaf amma inni kun amma garraatu waan tokko spiritual opportunity carraa hafuuraa warri Ingiliffaa maal jedhu opportunity never comes again jedhu carraan lammata deebi'ee dhufu jedhu. Sirriidha moo sirrii miti? It's really correct to the most part. Irra guddaa carraan deebi'ee dhufu opportunity never comes again isa jedhani sirrii. Fakkeenyaaf amma carraan itti gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhachuu dandeenyu amannee jireenya barbaada argachuu dandeenyu yeroo lubbuudhaan lafarra jirru miti. Ergaa lubbuudhaan lafarraa deemnee carraan sun hin jiru. Kanaaf deebi'ee dhufuu hin danda'u jechuudha. Deebi'ee dhufuu yookiin waaqayyoon akkas jechuudha.
Kanaaf Kairos inni jennu the implementation of God's will at his appointed time, divine time. Yeroo waaqayyo Kairos akka itti macaafa qulqulluun ibsu akkaataa macaafa qulqulluun kaa'utti Kairos jechuun yeroo waaqayyo jechuudha. Yeroo itti waaqayyo hojjetu, yeroo itti waaqayyo jireenya keenya keessatti jalqabumaa kaafnee isa dubbachaa ture isa gooftaa Yesuus Kiristoos akka itti dhalate sana fa'a. Yeroo keenya sana jechuudha. Wanti hundinuu yeroo qabu miti beekamaadha. Wanti hundinuu yeroo qabu. Fakkeenyaaf amma akka gaariitti Kaayirosii kana kan nuti macaafa qulqulluu keessaa tokko yoo dubbise dhiifama naaf dhaabatti ibsiisanitti baay'isee garuu barsiisaa koo wajjin wal qabatee waan jiruufidha. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 18 amma 20tti dhaqee dubbisa. Luqaas boqonnaa tokko 18 irratti sirriitti ibsa waa'ee Kaayirosii kana waa'ee yeroo waaqayyoo isa appointed time kana akkas jedha. Zakkaariyaas yommus ergamichaanii ergamaa waaqayyoo dhufeetu yaada sagadaatuun dubbeetu ture. Zakkaariyaas kun luba ture abbaa manaa Elsaabeet. Abbaa Yohaannis cuuphaa jechuudha. Luba ture yeroo inni tajaajilaa fi mana qulqullummaa keessa seenee ergamaan waaqayyoo dhufeetti mul'ate. Isa booddee waaqayyo mucaa siif kennaa haati manaa kenneessi jedhee waan hundumaatti himee maqaa isaa Yohaannis jedhanii moggaaftu hojii isaa akkasiif akkasii gaafa itti himu jaarsi kun maal jedhaa lakkoofsa 18 irratti Zakkaariyaas yommus ergamichaanii kun akka ta'u akkamittiin hin beeka. Anoo dulloomeera haati manaan koos barri ishee darbeera jedheera. Anoo dulloomeera ani haati manaan koo expire godheera. We have just expired. Yeroo keenya darbeera jedhaan akkamittiin kun ta'uu danda'a gaafa inni ergamicha akkasii ilaalla lakkoofsa 19 ergamichi immoo ani Gabrielidha fuula waaqayyoo dura kanan dhaabbadhu misraachoo kana sitti himuudhaaf hin ergame ati garuu ergaa an sitti hime yeroo isaatti isa raawwatamu jedha. Yeroo isaa eegee isa raawwatamu jedha. Very important. Yeroo isaatti isa raawwatamu yeroo isaan inni jedhu yeroo waaqayyo jechuudha. Yeroo waaqayyootti isa raawwatamu ergaa kana amanuu waan diddeef jedha. Ati garuu namanneedha. Hin amanne kanaafis hamma kun ta'utti arrabni kee didaan ta'a. Dhageessu dubbattu duudaa ta'a. Arrabni kee didaan maaliif yeroo waaqayyoo eegee isa raawwatamu yeroo isaa isa raawwatamu yeroo waaqayyoo isa raawwatamu jechuudha. Divine appointed time fudhachuu diddeedha. I think waaqayyo kan inni tajaajila wangeela lallabuu ergamootaaf hin kennin namootaaf kan inni kennee yeroo yaadu jechuudha. Ergamootatu ta'ee dhufanii gooftaa dhugaa sii bahu yeroo itti gooftaa fudhachuu didduu amma ka'ee jigee ajaa'imu sin jedhu. Ergamaa waaqayyo isa booddee jinama sanaan darbu jechuudha. Amma ka'ee afaan ni kennu uffata akkuma kana jechuudha. Harki kennu hojii jedha akka itti afaan jechuudha. Kanaaf waaqayyo I think namootatti kennu qaba. Isa booddee namichi kun amma mucaatu dhalatutti dubbachuu dandeenye jechuudha. Zakkaariyaas. Garuu yeroo waaqayyootti isa raawwatamuuf jiru sana amanuu diddeera. Kanaaf Kairos yeroo waaqayyoo sana amanuu baay'ee murteessaadha jireenya keessatti jechuudha. Namni immoo hojii waaqayyootti expire date itti maxxansuu danda'u. Expire date qabu hojii waaqayyoo. Waaqayyo yeroo barbaadu hojjetaa jiran. Kanaaf namni ani dulloomeera ati manaa koyyuu darbe yeroo si darbeera haasaa dhibaa'ummaa dubbata. Haasaa dhibaa'ummaa. Mana waaqayyoo keessatti haasaa dhibaa'ummaa yeroo dhuma aktiiviidhaaf dhugaadha jechuudha. Mana waaqayyoo keessatti haasaa dhibaa'ummaa ta'u taabuu dhowwaadha jechuudha. Isa taabuu haasaa dhibaa'ummaa mana waaqayyoo keessatti taasisuu hin danda'amu. Waaqayyoon bira eessatti kun maaliif haasaa dhibaa'ummaa haasa'u jechuudha. Naasumni garuu haasaa dhibaa'ummaa haasa'e namni kun. Bartoonni gooftaa Yesuus immoo yeroo gooftaa Yesuus isaan biraa fudhatamu gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii tokko gaafatanii turan ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 6 hojii ergamootaa irratti yeroo gooftaa Yesuus fudhatamu gaaffii tokko gaafatanii isaan dubbatanii dubbisan tokko 6:8 boqonnaa tokko hojii ergamootaa yeroo walitti qabamanitti ergamoonni yaa gooftaa si'a kana Israa'eliif mootummaa deebiftaaree jedhanii isa gaafatan. Inni immoo Yesuus immoo deebisee yeroo yookiis bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamu. Divine time. Kairos. Hallelujah. Kairos yeroo waaqayyo isa eeggatu sana isa yeroo waaqayyo murteessu sana eeggatu sana beekuun isiniif hin kennamne yeroo yookiis bara waaqayyo gooftummaa isaatiin dhaabe bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne isin garuu hafuura qulqulluun yommuu isinirra bu'u humna hin argattu. Yerusaalemitti Yihuudaa hundumaatti Samaariyaatti amma handaara lafaattis dhuga baatu koo taatu jedha. Isaan mootummaa nu deebisi jedhu. Mootummaa yoo nu deebisa yeroo jedhu gooftaa Yesuus immoo waan jedhaani
Amma yerootti mootummaa isiniif deebisan miti jedhaan. Yeroon kun yerootti namoota gara mootummaa Waaqayyootti deebisanidha. Hallelujah. Yeroon kun yerootti namoota gara mootummaa Waaqayyootti deebisanidha malee yeroo Israa'eliif mootummaa deebisan miti jedhaan. Yeroon Waaqayyoo garuu jira. Waaqayyo yeroo isa dhaabbatan sanatti kaayiroo sanattitu mootummaa Israa'eliif deebisa. Amma garuu yeroon isaa yerootti namoota gara mootummaa Waaqayyootti deebisanidha. Mishinii kennaaf jechuudha. Anaaf isinis Waaqayyo akka ittiin nutti dubbata. Kun yoom naa ta'a, inni sun yoom ta'a. Jennee yeroo gaaffiidhaan Waaqayyo rakkisnu deebiin Waaqayyoodha. Amma yeroo atitti gara mootummaa Waaqayyootti namoota deebistu. Warra badan yeroo itti deebistu. Iddoo kana waa'ee mishinii baraatu Waaqayyo nu gargaara. Kanaaf yeroon hundumaa yeroo itti namoota gara mootummaa Waaqayyootti deebisnu. Inni barbaadu sun garuu yeroo Waaqayyoo qaba. Waaqayyo yeroo inni sii qaba. Yeroo sanatti garuu hin ta'a. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2 akkanuma lakkoofsa 11 irratti waa'ee hojii Waaqayyoo dubbatu. Wanti hundinuu yeroo qabaadha. Wanti bantii Waaqa jala jiru hundinuu yeroo qaba. Dhalachuun yeroo qaba. Du'uunis immoo yeroo qabaadha. Edaa du'uun yeroo qaba. Waaqayyo yeroo inni kaa'etti du'uun yeroo qabaadha. Dhalachuun yeroo qaba. Du'uunis yeroo qabaadha. Takka dingata faamtu fakkaata. Garuu macaafa qulqulluun maal jedhaa? Yeroo isaati. Kanaaf cummaatti deemu jennu yeroo isaati. Ijoollummaatti deemu maal akkamitti? Ijoollummaatti qabne obboleetti sana yeroo Waaqayyoo. Dhalachuun yeroo qaba, du'uunis yeroo qaba. Lakkoofsi 11 immoo akka jedhu Waaqayyo wanta hundumaa yeroo isaatti miidhagsee uumeera. Nama maal jedha? Nagarin huሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው። ሃሌሉያ! ውብ አድርጎ በልቼ ሚደሴ ሃሌሉያ! ከመለሰ yeroo isaatti jechuudha. Wanti si duraa ture sun Waaqayyo si bareechaa jira. Ameen. Inni nuyi eegaa jirru, hin ture inni nu rakkachaa jiru Waaqayyo miidhagsee fidaadha. Yeroo isaatti hin ta'a. Kanaaf egaa Waaqayyoon garuu namni qoruu danda'u hin jiru. Nama kan investigeet gaadha. Maaliif akkas gootee dubbii maaliif ta'e jedhee nutti maal lakkoofsa 11 nama jibsi. Xumurarratti lallaba koo gara xumuraatti dirqama. Xumurarratti Waaqayyo jireenya keenya keessatti, jireenya keessatti akkan amma gararraa dubbanne kanatti akka inni hojjetu aniifisin maal gochuu qabna? So what? Minnaan maal Waaqayyo jireenya keenya keessa akka hojjetu dubbii isaatiin hojjeta inni irraa. Jaalala Waaqayyootiin hojjeta inni irraa. Yeroo Waaqayyootti immoo hojjeta inni irraa. Yeroo isaatti hojjeta Waaqayyo. Divine calendar yeroo Waaqayyo eega inni ture sun. Kanaaf maal goonu? Jalqabarratti erga dubbii Waaqayyootiin hojjeta ta'e Waaqayyo. Dubbii Waaqayyootiin guutamuu qabna. Hallelujaa. Ameen. Na duukaa jirtu ni? Na wajjin jirtu? Dubbii Waaqayyootiin guutamuu qabna. We need to be fully booked by the word of God. Fully booked. Dubbii Waaqayyootiin guutamuu. Jireenya keenya dubbii Waaqayyootiin guutuu. Akkaawuntii keenya sana jaallee jettu dubbii Waaqayyootiin guutuu qabna. Akkaawuntiin keenya hundumaa dubbii Waaqayyootiin lapheen keenya jireenyi keenya hallelujah. Dubbii Waaqayyootiin guutuu qaba. We need to be fully booked by the word of God. Yeroo sana Waaqayyo jireenya keenya keessatti hojjetaa jechuudha. Dubbiin Waaqayyootii fi hojiin Waaqayyoo fiiziyooloojii keessatti walumaa fiiziyooloojii baratanii isa kana hin beektu. Soogiddaaf bishaan wal fakkaata. Water and sodium. Fiiziyooloojiin maal nuun jedhaa? Qaama namaa keessatti jechuudha. Qaama keenya keessatti where sodium goes, water follows. Lafa soogiddi dhaqetu bishaan immoo duukaa dhaqaa. Wal bira yoo amma nyaata baay'ee soogidda qabu nyaanne bishaan dheebonnu. Maaliif soogiddi sun bishaan waamaa irraa jiru. Wal duukaa deemu bishaaniif soogiddi wal biraan hafa jechuudha. Qaama keenya keessatti. Amma yeroo soogiddi baay'ee dhufee yeroo soogiddi seelii keenya keessatti baay'atu soogiddi gaafa yeroo seelii keenya keessatti baay'atu yookiin immoo seelii keenya keessatti baay'atu bishaanni soogidda sana soogiddi sun bishaan gara ofiitti harkisa. Yeroo immoo blood stream keessa yookiin dhiiga keenya keessa blood stream keenya keessa yoo soogiddi baay'ate bishaan isa qaama keenya keessa jiru sana bishaan dheebonee hin jirramni gara blood streamitti bishaan sana harkisa. Amma yeroo bishaanni sun dhufee blood stream keenya keessa yookiin immoo dhiiga keenya keessa guutu blood pressure ol ka'a. Maaliif volume fluidii nama keenya keessa jiru ol ka'eera jechuudha. Sababni soogiddi bishaanicha ofitti harkisuuf jechuudha.
Amma lafa dubbiin waaqayyoo jiru hojii waaqayyoo jiru. Akkuma lafa soogiddi dhaqu bishaanii dhaqa. Wal soogiddi gosa waata fuudhu. Lafa soogiddi dhaqu bishaanii moo dhaqa qaama keenya keessatti. Akkuma kana jireenya keenya keessatti immoo lafa dubbiin waaqayyoo jirutu hojiin waaqayyoo immoo dhaqa. Hallelujah. Akka soogiddaa bishaanii jechuudha. Akka soogiddaa bishaanii qaama keenya keessatti hojjetu sanatti dubbiin waaqayyoo immoo akka sanatti hojjetu. Hojiin waaqayyoo immoo akka sanatti jireenya keenya keessatti hojjetama jechuudha. Yoo dubbiin waaqayyoo jireenya keenya keessa hin jirre, yoo dubbiin waaqayyoo jireenya keenya keessa hin jirre, hojii waaqayyoo atiraaktii gochuu hin danda'u. Isin ifa qabni? Hojii waaqayyoo sana gara jireenya keenyaan harkisuu hin danda'u. Kanaaf namoonni baay'een kan isaan hojii waaqayyootti dhibaa'oo ta'an. Dubbiin waaqayyoo isaan keessa yoo jiraate garuu utuu hin jaallatin hojii waaqayyoo hojjetu. Maaliif? Dubbiin waaqayyoo hojii waaqayyoo ofitti harkisa. Atiraaktii godha gara malee baay'ee kan inni jireenya keenya keessa naanna'u hojiin waaqayyoo dubbii waaqayyooti jechuudha. Baay'ee murteessaa hawwaasummaa. Kanaaf wanti nuyi gochuu qabnu dubbii waaqayyoo ofitti baay'isuu qabna. Har'atu galtanii soogidda baay'ee nyaattanii waan isin jedhu kunis ni gala. Bishaan baay'ee dhugdu waan isin dheebochiisu jechuudha. Dubbii waaqayyootiin gaafa of guuttan immoo hojii waaqayyoo baay'ee hojjettu. Baay'ee. Maaliif dubbiin waaqayyoo sun hojii waaqayyoo isin taasisa. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf dubbii waaqayyootiin guutamuun murteessaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos seexana kan inni ifate dubbiin waaqayyoo keessa guutee waan ture. Seexanni dhufe dhagaa kana daabboo godhi buddeen godhi nyaadhu yeroo inni namni buddeen duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaatiin ba'ummoo jedhamee dubbii waaqayyoo keessatti caafamee jira. Gara gaara guddaatti immoo ol baasee asirratti naaquuf yoo sagaddee kuftee wanaaf sagaddee biyya kana siif kennaa sana siif godha. Waaqayyoon waaqa kennu waa malee kan biraatti sagadin jedhamee caafamee jira. Itti fufee dubbii waaqayyootiin seexana moo Yesuus. Dubbiin waaqayyoo yeroo keessa jiru yaada seexanaa moonaa jechuudha. Seexanaa moo gara waldaa kiristaanaa naqin yoo siin jedhe sababiin isitti nu keessaa tokko tarii waldaa sana seensimataan yoo siin jedhe waa'ee warra na simanne irratti dubbadhaa waaqayyoo ko warra na jibbanitti himee erge wangeelli ko warra si jibbanitti himee gara warra yeeyifaatti gara yeeyifaatti si erge እንዳውም እንደ በጎች ወደ ተኩላ ልካቸዋለሁ ነው የሚለው gara yeeyi gara warra si caccabsee si nyaatu sanatti ni iyyuu si ergara waan ta'eef warra si jaallatu si ergu waaqayyo warra si jaallannetti si erga warra si barbaannetti si ergu kanaaf dubbii waaqayyootiin moota kanaaf waaqayyo indaawwan gara yeeyiitti iyyuu si erganaan jedhera waan ta'eef wanti waldaara naambisu hin jiru seexana kristiin rukutameera jechuudha. Kanaaf dubbiin waaqayyoo jireenya keenya keessa jiraachuun yaada seexanaa akka moonu inni lammaffaan immoo jaalalli waaqayyoo immoo jireenya keenya keessatti akka ta'u inni dura dubbii waaqayyootiin jenneera lammaffaan immoo waaqayyo jaalalaatiin hojjeta. Jaalalli waaqayyoo immoo jireenya keenya keessatti akka ta'uu fi jaalala waaqayyoo sana fudhachuudhaaf eeyyamamaa ta'uu qabna. We need to be willing. Jaalala waaqayyoo fudhachuudhaaf jaalala waaqayyoo fudhachuun barbaannu taanaan waaqayyo rakkisa jireenya keenya keessatti hojjechuudha. Waaqayyo jaalala isaa jireenya keenya keessatti hojjechuu waan barbaadu nuyi garuu warra fedhii qabu ta'uu qabna. Eeyyamamoota ta'uu qabna. Waaqayyo ni jedha. Maariyaam maal jette? Durba taatee jirti. Dhiiran beektu. Hin heerumne. Dubbiin waaqayyo gaafa gara ishee dhufu garuu hangardittiin keessa akka jaalala keenya naaf godhe. Haalleluuyaa. Baay'ee bitaa isheetti galee ture. Garuu inni kun yaada waaqayyooti waan ta'eef anatti bitaa galu iyyuu malee yaada waaqayyoo jaalala waaqayyoo waan ta'uuf fudhadheera jette waaqayyo ishee yaabisu. Ani isinillee akkas jaalala waaqayyoo fudhachuu qabna. Jaalalli waaqayyoo jireenya keenyatti yeroo dhufu simachuu qabna. Eeyyamamoota ta'uu qabna jechuudha. Yeroo akkas taanu hojiin waaqayyoo nu baay'ata maqaan waaqayyoo bara baraan kan galateeffame. Isa jaallannu yommuu aarsaa gochuu danda'u qabna. Jireenya Abrahaamiin yeroo ilaallu waaqayyo dhumarratti inni kadhannaa meeqa booddee waggoota meeqa booddee rakkina meeqa booddee seenaa sana beektu waan ta'eef isa irra deddeebi'ee isinitti himu every Sunday dhageenya waa'ee Abrahaam ta'uu danda'a. Garuu isa jaallatu waaqayyoon aarsaa naa godhee Yisihaaq mucaa tokkicha fuudhee aarsaa gochuudhaaf fuudhee deeme. Waaqayyoo isa jaallatu iyyuu waaqayyoon caalaa waan jaallatu hin qabu jechuudha. Yisihaaqin hin jaallata, Saaraan jaallata, ofiisaa Abrahaamin hin jaallata, hunda caalaa garuu waaqayyoon jaallata. Waaqayyoon caalaa waan jaallatu hin qabu waan ta'eef waaqayyoof aarsaa godhe. Isa kaan innis akkuma kana isa jaallannu aarsaa gochuu danda'u qabna. Yeroo sana waaqayyo jireenya koo jireenya keessatti isa sadii keessa hojjeta. Divine calendar yeroo waaqayyo ammaa akkuma jenne isa nuyi beeknu miti. Waaqayyo duwwaa beeka waa'ee waaqayyo. Isa mo'umsaan eeggachuu. Hojii waaqayyoo hojjechaa. Ulfina waaqayyoo jireenya keenya keessatti argaa. Waaqayyoo fiigaa. Waaqayyoof amanamnee bullee oolaa.
yeroo waaqayyoo immoo eeggannaa waaqayyoo kristii jireenya koo jireenya keessatti hojjeta maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Galanni waaqayyoof ta'us dhageenya nuuf haa eebbisu.